Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenatu hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'amuutiyyuu akkuma baratame rakkoo biyya Arabaatiin wal qabata jechuudha. Haddas isa yoon jedhamuutiyyuu mudannoo shamara takka yookiin ammoo obboleettii teenya takka mudate isin biraan gahuu fi biyya Dubaay keessatti jechuudha. Isin biraan gahaa isatti osoo hin tarin dura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isin jedha. Sabskiraayib yeroo gootanitti ammoo mallattoo notifikashinaa duratti isin dhufusan ol yoo gootan viidiyoon hangadhiisu hunduu yeroo hangadhiisutti isin bira gahaa jechuu barbaade taananii kana wajjin jirtan ammoo baga deebitanii nagahaan dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Gara mudannoo yookaan ammoo rakkoo obboleettii teenya irra gahe kan isin dabarsu jechuudha. Isheenis akkam kaatee yeroo Dubaay deemtutti jechuudha. Dubaay deemtee mana keessa osoo hojjettu ji'a 5 mana tokko keessatti hojjettee iddoo galteen yookaan manni ishiin keessa hojjettu hojiinis itti baatee namoonnis baay'ee jira. Dubaay keessa hojiin silaa hin ulfaatanii beeytan jechuudha warri keessa jirtanii. Hojiin itti ulfaatee dubartii mana jirtuunis ijoollee haadha manaa osoo hin taane ijoollee jechuudha walii galuu diddee kaatee jana mobaayila kanaatiin intarneeta kanaatiin intala takkaan janajjantee kootu na biratti sin fudhadha. Ani ala bahee kunoo waggaa 4 keessa jira akka gaariitti yoo ala baatee hojjettellee damuusas baay'ee argattaa kan manaa caala jettee janajjannii saniin kaatee mana baaste jechuudha. Yeroo mana baastutti intalli tun kan ji'a 3 harkatti qabattee baate damoota ji'a 3 harkatti qabattee ni baate ishii biratti hin galte. Intalli sun ammoo kan ishiin baatee biratti galte sun abbaa manaa ishee wajjin jirti jechuudha. Heerumteeti kan ishiin jirtu abbaa manaa ishee wajjin mana kiraa fudhatanii taa'anii kaasilaa warri ala bahu miti akkasii. Osuma isaa wajjin taa'anuu haga torbee tokko fuula ifaadanna qabatte haga torbee tokko hojii sin arganne mana ishii bira ture jette. Yeroo kanatti kan ji'a 3 harkatti qabadhee baheen irraa fuutee mana kiraa kafaltee naan jette. Amma torbee tokko ergan taa'ee hojii fuutee jaartii wayii biratti nagalchite guyyaa hojjedhe. Sa'aatii geessetti nan gala jette. Amma yeroo kanatti damoosa kiyya ishiin nan kennitu ishiitu irraa fuudha. Maaliif jennaan akkasitti nagalchite ishiitti hin kennini anatu walitti qabaaf naan jette akka riyaa yookiin ammoo akka ishiidhaaf naate wayii fakkeessite jechuudha. Osuma jedhanuu yeroon anachi hojjedhee galullee mana keessas anatu hojjeta uffata ishii sana miicca nyaata sana hojjeta naan jette jechuudha. Siruma gara ji'a 5 ji'a 6 akkasumatti obseenan ture. Osuman turu yaa shaqaala yaa kaddaama naan jechuu jalqabdeeyyuu naan jette baay'ee nama garrama. Irsa qabdi garuu ijoollee hin qabdu. Isaanis hojjetanii hin galanii yeroo isheen hojiidhaaf baatutti yookaan akka tasaa yoo inni manattis gale isa wajjin iyyuu na jalqabde jette. Yeroo kanatti jechuudha moobaayilas baay'een fayyadamu. Mana jirutti dura manan turetti intarneetni hin jira nan fayyadama. Garuu ergan achi bahee isaan sim kaardiidhaan fayyadamu waan ta'eef intarneetni mana keessa hin jiru sila ta'eefu moobaayilillee fayyadamuu nan dhiise. Hiriyoota kiyyaan wal arguu nan dhiise. Kanaafu baay'een rakkoo irra ture jettee jechuudha. Warri mana baatan nama abdattanii warra baataniif jechuudha. Kana nama ergaa kana isin hin gahe jechuudha. Nama abdattanii kan baatan rakkoo akkanaati jira. Biyya Dubaay bichaa osoo hin ta'in biyya kamirrayyuu biyya Beerut ta'e Suudii ta'e hunda kunuu gama argaa jiru jechuudha. Warra Suudii kana kan nama keenya niyyuu dhiirri wal janajjanii wal baasee akkanatti wal rukutanii ija wal balleessan jedhanii feesbuuk irra wal gadhoofan maqaa lafillee gaarii miti jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa kana kasammuu kiyya keessatti na dhukkubse kanan isin biraan gahu jechuudha. Kan yaaddanii jiraattan nama amantanii bahinaadha kanan isin biraan gahu. Maarreen intalli tuni kaatee osuma akkasitti hojjettu
ji'a 9 nan guute jettee haga ji'a 9 guutu kana warra kiyyaafis birrii hin ergine ofii kiyyaas birrii harkatti fudhannee naan jette jechuudha. Gaafa ji'a 9 guutee akkas ji'a koronaffaa achi seenu na dhukkubeette baay'ee na dhukkubee yoon birriitti dubbadhu na kabaluu jalqabdee wisiruma jette yeroo na dhukkubee baay'ee na dhukkubee akkasitti fuutee mana yaalaa na geessite. Erga mana yaalaa na geessite hojiinis sila natti guddatuufu achittis hojjechaa oolte galteellee mana keessa kan hojjetu ishiidha waan ta'eef manni yaalaa haga torbee tokko hojii akka dhiistu kan itti mani jettee amma hojii dhiisee mana taa'ee kan amma ji'a 10 guute jette ishee bira jechuudha. Ergan ji'a 10 guutetti birri naa kennee u'uu jedheettiyye an u'uu jennaan itti hinaan ammas na kabaltee sanirraa huna dhukkuba ammallee dabarteetuma irrumaan na kabalte jette. Amma namichi akkasitti hin argaa yeroo ishiin rakkoo kana hundayyuu narraan geessu hin argaa jennaan namichi akkamitti akkana intala tan irratti dhiibbaa kana hundan geessi ta'u jedhu ishiin na kabaltu ishiin innis fuudhee ishii kabalee naan jette jechuudha. Intalli u'uu jette isaanillee wal lolanii haga bultii 3 akkasumatti isaanis waliin dubbisan anas hin dubbisanii ana silattuu na dhukkuba waan ta'eef isaanittis hin dubbasan lamaanis walitti hin dubbatan birrii kiyyaas dhabe homaa ifaajee kiyya akkasittuu hafeen dhukkubbiin ammotuyyuu san mara natti abaasa malee wanni narraa laashi jechaa jiru hin jiru jette yeroo sanitti jechuudha. Amma yeroo inni hojiidhaaf ba'utti ishiin natti as deebitee cuubee natti fudhatte jechuudha na ajjeesuuf natti deemte. Waan birrii mana kanatti hin dubbatini birrii an irraa fuudhee balleesseen jira jaartis waan gaafattuuf hin qabdu ammaan booda mana sanittis deebitee hin hojjettu osoo abbaan manaa kiyyaan dhufin sin ajjeesamuuf baatee mana kanaa baddanaan jettee natti fokkorte afaan takka osoo hin dubbatin bahi mana kanaa badi naan jettee uffata kiyya na fuulduratti darbite naan jette jechuudha. Intalli baay'ee yaani kana jedhamee dubbachuun dhugaa namatti afaanittu namatti ulfaata. Rakkoon kun hundi hin jira jettanii amanuu dhiisuu dandeessan erga achi fuutee naan galtee mana keessan hojjechiisuu jalqab danda'u yaa shaqala yaa kaddaama jettee na waamuu jalqabdee jetti. Akkana kun marti rakkoon kana mara nama ofii biyya ofii dubartii irratti rakkoo kana geessuun ni jira yaa obboleeyyan kiyyaa. Amma kan tallitu maal taate ishiin albee saniin yookaan immoo cuubee saniin na waraantee ishee argatti du'uu mannaa ka'ee tan alatti baha jette akkuma ishiin naan jette uffata kiyya na fuulduratti qabatte kiisii pilaastikaan qabadde karaa irratti bahe jette. Karaa irratti yoon bahu ofiifuu na dhukkuba dhaabadhee sin danda'u lafte naa zoorti karaa irratti bahee sin jedhee taa'ee shorxaan na qabdee mana hidhaan na galchiti jette sanittuu jechuudha malee rakkina irratti. Shorxaan yookaan immoo poolisii yeroo na qabdee mana hidhaan na galchitutti rakkoon inni irra tarii hundaa akkana itti himee achumallee manuma hidhaa san keessallee torbee tokko na tursiisanii erga torbee tokko na tursiisanii fuudhanii isaan rabbumatu garaa na laaffisee mana jaartii wayii na galchan jettee intalli tuni mana jaartii sanii fayyummaa kiyyallee akka duraanitti irra homaan jedhu wayyaa hatuman deeme jaartiin illee ammootiyyuu akkana dhukkuba argitee mana yaalaa na fiddee qorsa na ajajan isuma son fudhadhu wayyaa haan dhufe saniin booda mana jaartii sanii erga na galchanii jaartiin ammootiyyuu ijoolleen qabdu ishee bichaadhaa ishee bira waggaa 2 hojjedhe gara biyyaatti gali jette san dura jechuudha waggaa 2 dura ji'a 5 mana koontiraataa dhaqxetti hojjattee damosa ji'a 3 harkatti qabattee baatetti intalattii jantee manaa baaste sun irraa nyaatte ji'a 10 achitti ifaajjistee birrii ishee irraa nyaatte. Kana jedhamee dhugaa dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Rakkoon biyya Arabaa hoo jedhan silaa himameen dhumu akkasitti waggaa 1 fi ji'a 3 ifaajeetii achitti dhabe sanirraa nuuna dhukkubee rabbiin galanni haa ga'u garuu waggaa 2 mana jaartii sanitti hojjedhe gara biyyaa deebi'ee jettee mucayyoon tuni akkasitti na himtee jechuudha. Inni seenaa
obboleettii teessaniiti hundarrayyuu ni gahaa wanna kana argaa jirra nama keenyan nama Itoophiyaatiin dhiiras ta'ee dubartoon janajjananii yeroo mana wal baasanitti kun ammoo tiyyuu isin fuudhan jedhee kan baasu kan elektirikiidhaan tumu kan maal godhu yeroo ishii tumu viidiyoo waraabee kan gadhiisu baay'ee rakkisaadha keessattuu warra Suudi Arabiyaa keessa jirtan rakkoonis akkanaa kun ammoo itti baay'ata. Biyya kamirra yoo jirtan biyya Beirut keessa illee rakkoon akkanaa kun baay'eetu jira. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya mana jirtan irra caaleen isinitti tolee hin baatanii garuu isinittis badu isinittis tolu manuma kontiraataa sanitti osoo fitattanii baatanii filatamaadha jedheen hassaabachuudha. Intalli tun dhalattuu Shaashamanneetii mucayyoon tuni kan ishiin gara keessatti bilbilaan wal qunnamnee kana na himte hiriyoota kiyya biraan na geessinan jetteeti kan ishiin na himte jechuudha. Akka waa baay'ee irraa hubattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa tura.